Ilani dirre hasa huwaso hajid maniyu hadayu waso kesala dalina bata sebaso borani naso kesala dalina bata sebaso. Maqaan kiyyaa Tulluu Jaldeessoo Ruuti. Waajjiraataa Turizimii Godina Booranaatti abbaa deemsaa misooma afaanii fi folklooriiti. Daan jila hunin guutuu ardaa jilaa. Jilti Booranaa jiledduu jilgadaan tolchite keessa goroo gadooma goroon gadoon Booranaa ganna 8 qabdi. Ganna 8 keessatti ammoo jilti guddoon waggaa 8 ganna keessatti hojjetamtu jili guddoo jira. Jiltan keessa jilti guddoon malee guddoo gar cufatti dhufan jiloodaati. Jilodaatiin duratti ammoo gurgurnaqaa jedhanii gurgurii naqaa hunin ka gadaan Booranaa tun gadaan sadeen hudhattu jira. Jiltan amma sabkonsoo waliin qabanii Booranillee waan geessuuf qaba. Ishiillee waan aadaa kanamaa kenniiti qabdi. Tanirra deebi'an ammoo odaa jira. Odaa kanamma odiitu baannatanii gadaan odiitu baannatte odiituun ardaa jilaa godaante gadaalleen godaante gadaan sadeenuu ammoo odaa hambulti. Ammoo odaa hayyoo bulaan amma galma dhaabanii galma abbaan gadaan qabaa odiituun hin qabdi. Yaa'ii gadaa Boorana sadii arbooraa waxxuu hoonnitu gadaan tun sadeenuu galma kan hin dhaabdi odiituun hin dhaabdi. Amma ardaan jilaa kan jirru kun amma ardaa odaa ha odaatti dhaabuu jiran. Yaa'ii nu hee jirru kun ammoo yaa arbooraa ha kuraa jaarsooti jilammoo odaa kan irra jiran. Galma odaa kan ammoo akka aadaa Booranaatti ayyaanii 27 ayyaan 27 jaaran. Gaafa qaraammaa warri onkan qubachuun duratti arda lafdhaa jedhan arda lafdhaa kan qubatanii ardaa kanatti bacbacii qalanii bacbaciin tun ammoo waan duraa waan aadaa lammeessoo fa'aa hojjetan waan akkasii eebbifatanii achi haanii ammoo duuba arda odaa kan qubatan. Arda odaa kan guyyaa qubatan suni dongoraan qubatanii galmiin dongoranii galmi abbaa gadaan jira galmi jaarsosii jira galmi jaarsosii amma guyyuma qaraa qubatan kaanii ijaaramee obbaa galmi ammoo abbaa gadaa hunini bultii 27 ayyaan 27 jaarama. Ayyaan 27 kan jaaranii warra ba'an bultii 3 gadaaf taanam dhibaayyuu ba'anii guyyaa 27 soo kan afaan goodanii bultii 3 taan dhibaayyuun keessa ba'anii oda bulan. Amma eegee oda kan bulanii irra ba'anii achirraan ammoo uummata jedhanii kana gargalfatanii uummata kan ammoo warri sunsumii Boorana sabbogoon namni cufti sunsum qaba sunsumni kun waliin sun bulee achirra ba'anii qaalluu muudanii galma dhawa maxxaarrii jedhanii galma dhawa maxxaarrii kan dhaabanii achitti namni cuftinuu ayyuun cuftinuu namni gadatan kee jirtu cuftinuu horii qalee maxxaarrii tan naqatan. Boorani maxxaarrii tanaan maxxaarrii qalloo waayyuu jedha achirraa nama qaalloo kan kee muuddee galma dhawa dhaamsa dhaaba. Galmi dhawa dhaamsa tun akkaataa Booranaatti amma ganna 8 hadurii jilacha turti. Amma didha guddoo ganna 8 keessa jilatte taan amma gooroo tante tanaan qoota keessa baatuufi waan aadaa waan silaa namni tokko tolchituuf waan akkanaa lafilchee gooroollee naga dhaamattee uummatallee naga dhaamattee kanaan gara ubbaatii deemu. Eegii galma dhawa dhaamsa kan keessa baateen duubatti amma baallii fuudha. Namni kaan baallii fuudha funga baallii kenna. Gadaan Boorana sadii arbooraa waxxuu hoonnitu gadaan sadeenuu baallii ta'anii kennu. Dooriilleen akkuma kanaan fuula sadii jirti. Dooriilleen baallii fuuti. Ardaan warri jiramma haar booraa kun guutoo haa waxxuun jirtu ammoo biliyaarsoo gidooti. Haa ammoo hoonnituun jirtu alloona. Alloona fuulaan marqaalluu tanachi jiranii nama gooroo fi sunti jiran. Eegi baallee kennite irra baateen duuba amma warri amma baallee kenna kaanii ayyuu garba lallaba. Ayyuu garba lallabanii yaa haani kennan jechuun yaa amma gartee gooroo daba haani kennanii guyyaa amma ayyuu lallabanii ayyuu garba lallabanii keessa ba'an kana fuloolii jedhanii warri haalleen yuuba dabre warri haalleen gooroo dabre naannoo dheeraa akkanaan gargar ba'anii jilti guddoon fuuldura jirtulleen tana jilti amma harka qabanillee. Amma ji'a amma kee jiru kun amma ji'a odaati. Odaarraa haani ammoo jiloota reefu maqaadhuun haan jidduu tana jilatanii gurraan dhalaa keessa baalliin gurraan dhalaa keessa Booranii ammoo ayyaan ifi herregatee gurraan dhalaa gambulee sun isattuu herregataa jii baalliin kee kennamu gurraan dhalaati. Taan ammoo nami jircuuf gadaan Booranaatti dimokiraatawaa waan ta'eef ardaan jilaa kun nam cufaayyuu banaa abbaan fedha hawa barachuu fedha abbaan fedha hawa qorachuu fedha cuftii as dhufee aadaa tanirratti hirmaatee aadaa tanirra waa barachuu hin danda'a akkasumas dhufeellee nama gumaachuu hin danda'a. Oromoon bal'oo nama aadaan ta'een guddoon fuula Boorana ta'e waan jirtuuf fuula jirti cufa as dhuftee aadaa tallee barattee qorattootillee aadaa tallee qorattee akkasii dhaloota akka dabarsanii jedha. Warna masale wai jede wadabu Ani no de fane lumtiyan arke